fuune hordoftoonni BS fi kabajamtoonni hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyoo har'a waa'ee FB irratti jechuudha. Yeroo dheeraa namoonni keessattuu galgala yeroo dheeraa warroonni fayyadamtan ijaaf baay'ee badaa ta'uusaa yeroo dheeraadhaaf sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dubbatamaas jira. Kanaaf galgala yeroo miseenjarii yookaan feesbuukii irra turru jechuudha. Ija laayitiin ija keenya irratti ifu baay'ee ija keenyaaf badaadha jechuudha. Yeroodhaan booda ija keenyarra rakkoon ga'uu danda'a. Kanaaf yeroo galgala feesbuukii fayyadamnu baakgiraawundii isaa gurraachisnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Karaa siistama wayitiin baakgiraawundii isaa gurraachisnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo darbe irratti viidiyoo wayii waa miseenjarii akkamitti akka gurraachisnu hojjeteen tureeyyuu viidiyoo sanis daawwachuu ni dandeessu. Inni miseenjara qofa irratti, har'a immoo kan isin agarsiisu feesbuukii irratti jechuudha. FB normaaluma duraan fayyadamaa turru irratti jechuudha. Baakgiraawundii isaa gurraachisnee akkamitti akka fayyadamnu isin agarsiisa jechuudha. San dura YouTube chaaneelii gara kiyya reef warroonni dhuftan BS2 yeroo jettan jalqaba irratti isinii ba'u isa kana subscribe godhuudhaan maamila ta'aadha. Viidiyoolee hedduutu jira. Jala seenuudhaan daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Sim kaardii malee haala kamiin WhatsApp, Imo akkamitti akka banannu osoo nun beekin bilbila keenya irratti waan jedhu hedduutu jira jechuudha. Moobaayila tokko irratti miseenjarii garaagaraa lamaa fi lamaa ol fayyadamuu akkamitti akka dandeenyu viidiyoo hedduutu jira. Isaan kana hundaayyuu daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Har'a kan gara barumsa keenyatti adeemnu. Jalqaba irratti aappii tokko buufannaa jechuudha. Aappiin kun Play Store keessaa ni argattu. Play Store keenya ni bannaa jechuudha. Iddoo searchii kanatti akkana jennee barreessina maakii for Facebook and Messenger jedha jechuudha. Isa kana search gootu haala kanaan barreessitanii jechuudha. Yoo search gootan haala kanaan isinii fida. Isa jedha kana install waan godhee jiruuf open jedhee naa dhufa. Open jedha jechuudha. Isin install godhuudhaan haala kanaan fayyadamadha. Open jedha jechuudha. Open yeroo jedhu haala kanaan nu fida jechuudha. Xiqqoon eegna. Kuno haala kanaan Facebook jedha. Akkuma normaal Facebook maani login jennee haala kana fayyadamuu dandeenya. Iddoo kanatti emailii keenya itti barreessina jechuudha yookaan lakkoofsa Facebook keenya. Paaswordiis iddoo kanatti paaswordii FB keenya san booda login jennaa jechuudha. Kuno haala kanaan nu bana. Kuno Facebook ma akkuma duraanittiin jechuudha. Akkuma duraanittiin Facebook ni bana. Amma inni kuni jechuudha akkuma normaaluma FB akkuma duraanitti adiidha. Garaagarummaan qabu yeroo kanatti. Amma isa kana sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Baakgiraawundii isaa gurraachisnee fayyadamuu dandeenya. Gara jalaatti kun miseenjariinis ni jira, notifikashinii waan garaagaraa ni jira. Amma baakgiraawundii isaa jijjiiruudhaaf iddoo gara olii tuttuqaa sadeen tana tuqna jechuudha. San booda setting kan jettu kana tuqna. Setting erga tuqneeti general iddoo jedhu kana seenna. San booda isa jalqabaa irra jiru kana tuqna jechuudha. Team kan jedhu kana jechuudha.
amma jalqabarra kan maakii white adiirra jira guyyaa maakii white kanarra godhuu dandeenya amma galgala yeroo fayyadamnu material dark kan jedhu kun jira isa kana tuqna jechuudha. San booda gara duubatti deebina. Kunooti yeroo banu haala kanaan banaa jechuudha gurraachisee banaa jechuudha suurawwan adiidha barreeffama qofa fi background isaa gurraachisa jechuudha. Suuras gurraachisuu ni dandeessu garuu suura yoo gurraachisan yeroo fayyadamtan akkasumara hin mul'atu jechuudha. Saniif suura gurraachisuurra backgrounduma isaa yookaan barreeffamoota akka gurraacha'u haala kanaan godhuu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Galgala yeroo fayyadamnu haala kanaan background isaa gurraachisnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Messengerii soo barbaanne kunoo asuma jala ni jira. Kunoo gara gadiitti messengerii jedhuun jira. Asumarraan haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Messengerii biraatiyyuu nu barbaachisu jechuudha. Akkasumas kunoo messengerii ni jira. Notificationis waan hundaayyuu qaba jechuudha akkuma FB biraati. Haala kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kalariiwwan yookaan halluuwwan biroos ni jira yoo barbaadan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Akkuma amma settingii irra galla. Settingii gasaan booda general team kan jedhu kanarra seentu. Kunoo amma material dark irra jira. Dark red, black and white, red, pink. Halluuwwan hedduutu jira jechuudha. Yoo barbaadan kan hundaatu jechuudha. Asumarraan ergattu WhatsAppis, Telegrammis hundaayyuu jechuudha. Gurraachistanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Asirra isaan kana isin suuteedhaati ilaalla hunda isaatiiyyuu haala kanaaf fayyadamuu dandeessu. Baay'ee waan gaariidha. Keessattuu warroonni Feesbuukii galgala yeroo dheeraaf fayyadamtan haala kanaan osoo fayyadamtanii baay'ee ta'a. Maaliifin baay'ee rakkisaadha ija keenyaaf jechuudha. Laayitiin yeroo dheeraa ija keenya irratti yoo ife yeroodhaan booda ija keenyaaf balaa irratti geessisuu ni danda'a jechuudha. Haala kana fayyadamuu dandeessu. Yeroo darbee messengerii irratti kan hojjedhanii jira. Messengeriis haaluma saniin background isaa jijjiirtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti gara duuba suuraa keessan irra galuudhaan san booda dark mode kan jedhu ni jira. Haala kanaan ishee kanaan tuqxu haala kanaan gurraachisuu dandeessu jechuudha. Kunuuti haala kanaan gurraachisuudhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isuma kana barnoonni keenyarraa haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Gaaffii yookaan yaada yoo qabaattan viidiyoo kana jalatti barreessuu dandeessu. Akkasumas gara FB kiyyaatiin yookaan WhatsApp groupiidhaan gaaffii qabdan hundaa gaafachuu ni dandeessu. Barumsi keenya isuma kana. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share gochuu hin dagatinaadha. Galatooma.